Ergaa Phaawulos gara warra Efesoonitti erge. Gara warra Efesoon boqonnaa tokko. Ani Phaawulos fedha Waaqayyootiin ergamaa Kiristoos Yesuus kanan ta'e, warra Kiristoos Yesuusitti amananii Waaqayyoof qulqullaa'anii mandara Efesoon jiraataniif kana caafuu kooti. Waaqayyo Abbaan keenya, Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis ayyaana nagaas isiniif haa kennu. Waaqayyoof Abbaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa karaa Kiristoos eebba hafuuraa hundumaan waan Waaqa irraatiinis nu eebbiseef galanna ta'u. Inni uumamuu biyya lafaa durayyuu warra qulqullaa'an, warra isa duratti mudaa hin qabne akka taanuuf jaalalaan karaa Kiristoos nu fo'ateera. Waaqayyo karaa Yesuus Kiristoos ilmaan isaa taanee akka guddifamnuuf akka fedha isaa isa gaariitti yaadaan nuuf qabeera. Kunis guddina ayyaana isaa isa inni ilma isaa isa jaallatamaadhaan nutti tolee nuuf kenne in galateeffachiisa. Akka badhaadhummaa ayyaana isaattis Kiristoos dhiiga isaa nuuf dhangalaasuu isaatiin furamuu, dhiifamuu cubbuus qabna. Ayyaanni inni ogummaa isaa fi hubannaa isaa hundumaan nurratti dhangalaases baay'eedha. Waaqayyo waan isatti gaarii fakkaate karaa Kiristoos itti yaadee of dura kaa'atee ture. Ammas dhoksaan fedha isaa kun nu biratti akka beekamu godhe. Barri murame yeroo guututti Waaqayyo akka ittiin fayyisuuf akeeketti wanta bantii Waaqaa keessa jiru, wanta lafarra jiru, wanta hundumaas harka Kiristoos jalatti walittin qaba. Waaqayyo wanti hundinuu akka akeeka isaatii fi akka fedha isaatiitti akka ta'u in godha. Nus immoo akka inni yaadee qopheessee of duraa qabutti karaa Kiristoos fo'amneerra. Nuyi warri duraan dursinee Kiristoosiin abdii godhanne ulfina isaatiif galata akka taanuuf nu fo'ate. Isinis immoo ergaa dhugaa wangeela fayyina keessanii karaa isaa dhageessani. Isin warri dhageessanii itti amantan Hafuura Qulqulluu isa abdachiifameen mallatteeffamtaniittu. Hafuurri Qulqulluun immoo warri kan Waaqayyoo ta'an galata ulfina isaatiif yeroo furamanitti wanta nuyi argachuuf jirruuf abdii keenya. Ammas ani Gooftaa Yesuusitti amanuu keessan, warra Waaqayyoof qulqullaa'an jaallachuu keessanis dhageenyeerra. Waa'ee keessaniif Waaqayyoon galateeffachuu, kadhata koo keessattis isin yaadachuu hin dhiifne. Waaqayyo Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Abbaan ulfinaa hafuura ogeessota isin godhu, Waaqayyoon beekuus isa isinitti mul'isu akka isiniif kennu nan kadhadha. Waamichi isaa abdii maalii akka of keessaa qabu, ulfinni warri Waaqayyoof qulqullaa'an itti darbanii argachuuf jiranis badhaadhummaan isaa maal akka ta'e beekuudhaaf ija qalbii keessanii akka isiniif ibsuuf kadhata kooti. Kunis nuyi warri amanneef humni isaa safara malee guddaa akka ta'e, aangoon isaa inni jabaanis nu gidduutti akka hojjetu akka beektaniif ture. Inni hojii aangoo isaa kanaan Kiristoosiin warra du'an keessaa kaasee Waaqa irrattis gara mirga ofii isaatiin isa teessise. Gooftummaa, aboo, humna, mootummaa hamma jiru hundumaa bara kanatti, bara dhufuttis waanuma maqaa dha'uun danda'amu gararraa isa oolche. Waaqayyo waan hundumaa miilla Kiristoos jala kaa'e. Goofticha waan hundumaa gararraa jiru kanas waldaa kiristaanaatiif mataa godhee kenne. Waldaan kiristaanaa dhagna Kiristoos, inni waan hundumaa karaa hundumaan guutu, guutummaa isaatti dhagna isaa kanatti hin jiraatu. Warra Efesoon boqonnaa 2. Isin kanaan dura irra daddarbaa keessanii fi cubbuu keessaniin karaa hafuuraa duutanii turtanii. Yeroo sanatti isin toora biyya lafaa kanaa duukaa buutanii deddeebi'aa aboo qilleensa keessa jiru irratti isa gooftummaa qabuuf abboomamaa turtanii. Hafuurichi hamaan amma namoota Waaqayyoof hin abboomamne gidduutti hojjechaa jira. Nus hundumti keenya hawwa foon keenyaa duukaa buunee akka fedha namummaa keenyaa fi yaada keenyaatti warra akkasii gidduu jiraanneerra. Kanarraa kan ka'es akkuma warra kaanii dhalootaan dheekkamsa Waaqayyoo jala gallee turre. Araarri Waaqayyoo garuu baay'ee waan ta'eef jaalala isaa isa guddaa sanaan nu jaallate. Nu irra daddarba keenyaan karaa hafuuraa du'oo taanee utuma jirruu inni warra Kiristoosii wajjin jiraatan nu godhate. Isin ayyaana Waaqayyootiin fayyifamtani. Karaa Kiristoos Yesuus isumaa wajjin du'aa nu kaase. Isumaa wajjin bantii Waaqaa keessaa iddoo nuuf kennee nu teessises. Inni arjummaa karaa Kiristoos Yesuus nuuf godhe sanaan bara dhufu hundumaattuu baay'ina ayyaana isaatii isa hammas hin jedhamne argisiisuudhaaf kana godhe.
isin ayyaana Waaqayyootiin karaa amantii fayyifamtani. Inni immoo kennaa Waaqayyooti malee gochaa ofii keessanii miti, hojiidhaanis miti. Namni tokko illee akka ittiin of hin janyetti. Nuyi hojii harka isaati. Hojii gaarii isa Waaqayyo duraan dursee qopheesse keessa akka deddeebinuuf karaa Kiristoos Yesuus uumamne. Isin warra saba Waaqayyoo hin ta'in, warra dhagna qabatan waan harkaan dhagna namaa irratti hojjetamuun warra of waaman biratti warra dhagna hin qabatin jedhamtanii akka waamamaa turtan yaadadhaa. Yeroo sanatti isin Kiristoosii wajjin homaa walitti hin qabdan turtan. Waldaa ijoollee Israa'elittii orma, kakuu abdii isaanii keessaas kan hin qabne, ofii abdii kan hin qabne, biyya lafaattis Waaqayyo malee akka turtan yaadadhaa. Amma garuu Kiristoos Yesuusii wajjin tokkummaa qabaachuudhaan isin warri dur fagaattanii turtan dhiiga Kiristoosiin dhi'eeffamtaniittu. Kiristoos nagaa keenya, inni keenyan diinummaa isa gidduu ture diigee warra Yihuudota hin ta'in Yihuudotas lamaanuu tokko godheera. Inni nagaa buusuudhaan qooda gosa lamaanii namummaa haaraa isatti argamu tokko akka uumuuf abboommotaa fi toora seera sanaa namoota irraa kaase. Fannoo irratti du'uudhaan gosa lamaanuu akka dhagna tokkootti Waaqayyotti araarsuudhaaf ofii isaatiin diinummaa balleesse. Inni dhufee isin warra fagoo turtanitti, isaan warra dhi'oo turanittis misraachoo nagaa lallabe. Nuyi lamaanuu hafuuruma tokkoon karaa isaa akka itti Abbaa bira geenyu qabna. Egaa isin si'achi warra Waaqayyoof qulqullaa'anii wajjin, warra biyyaa, warra mana Waaqayyootis malee orma nama biyya diidaas miti. Isin hundee ergamootaa fi raajotaa irratti ijaaramtaniittu. Kiristoos Yesuus immoo ofii isaatii dhagaa golee qajeelchuudha. Guutummaan ijaarsa sanaa isumaan walitti qabamee mana qulqullummaa Waaqayyoo ta'uudhaaf Gooftaatti hin guddata. Isinis immoo isumaan mana isa Waaqayyo hafuura isaatiin keessa jiraatu taatanii itti ijaaramuu keessan. Efesoon boqonnaa 3. Sababii kanaaf ani Phaawulos isin warra saba Waaqayyoo hin ta'iniif jedhee waa'ee Kiristoos Yesuusiif hidhameen jira. Waa'ee hojii ayyaana Waaqayyoo adeemsisuu isa isiniif jedhee anatti kennamee dhageessaniittu ta'a. Akkuma an dura as keessatti gabaabsee isiniif caafe, Waaqayyo dhoksaa isaa mul'ata keessatti anatti argisiiseera. Kana dubbifachuudhaan dhoksaa Kiristoos hubachuu koo beekuu hin dandeessu. Dhaloota darban keessatti dhoksaan kun ilmaan namaatti hin argisiifamne. Amma garuu Waaqayyo hafuura isaatiin ergamoota qulqullootaa fi raajotatti mul'iseera. Dhoksaan kunis warri saba Waaqayyoo hin ta'in wangeelatti amanuudhaan wanta Yihuudoonni argatan akka argatan, isaanii wajjin bu'aa dhagna tokkoo akka ta'an, abdii isa Waaqayyo karaa Kiristoos Yesuus kenne keessaas akka hirmaatan gochuuf kan qophaa'ee ture. Akka kennaa ayyaana Waaqayyootti ani wangeela kanaaf hojjetaa ta'eera. Kunis gochaa humna isaatiiti. Ani warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaarra nan xinnaadha. Haa ta'u iyyuu malee badhaadhummaa Kiristoos isa bira ga'uun hin danda'amne. Saba Waaqayyoo warra hin ta'initti misraachoo akkan lallabuuf ayyaanni kun anaaf kennameera. Kanaanis akeeki dhokataan kun maal akka ta'e namoota hundumaaf ibsuun anaaf kennameera. Akeeki dhokataan kun bara durii jalqabee yaada Waaqayyoo yaada isa hundumaa uumee keessa dhokfamee ture. Ogummaan Waaqayyoo inni dachaa baay'ee qabu bara si'anaa karaa waldaa kiristaanaa warra bantii Waaqaa keessaa gooftummaa qabanii fi warra aboo qabu jedhamanitti iyyuu akka beeksifamuuf kun ta'e. Waaqayyo akka bara durii karaa Kiristoos Yesuus Gooftaa keenyaa yaadee qopheessetti akeeka isaa fiixaan baaseera. Nuyi Kiristoositti amanuudhaan karaa isaa amanannee dhi'aachuudhaaf ija jabina qabna. Egaa rakkinni koo isiniif ulfina waan ta'eef, isa ani isiniif rakkachaa jiruuf akka abdii hin kutanneef isinan kadhadha. Egaa waa'ee kanaaf jilbeenfadhee Abbaa nan kadhadha. Sanyiin Waaqa keessa jiraatuu fi sanyiin lafarra jiraatu hundinuu isumaan in waamama. Waa'ee namummaa keessan isa keessaaf immoo Abbaan akka badhaadhummaa ulfina isaatiitti karaa hafuura isaatii humnaan guutamuu akka isiniif kennuuf nan kadhadha. Kiristoos amantiidhaan garaa keessan keessa akka buufatuuf, jaalalattis hiddaaf hundee akka godhattaniif kadhata kooti. Warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaa wajjin dhoksaan ogummaa isaa hammam akka bal'atu, hammam akka dheeratu, hammam akka ol fagaatu, hammam akka gadi fagaatus hubachuu akka dandeessaniif
jaalala Kiristoos isa safara beekumsa namaa bira darbus beektanii guutummaa Waaqayyoo bira hamma geessanitti akka guutamtaniif nan kadhadha. Inni humna isaa isa nu keessatti hojjetuun wanta nuyi kadhannuuf wanta nuyi yaaduu dandeenyu hundumaarra safara malee caalchisee gochuun danda'a. Kanaaf karaa Kiristoos Yesuus waldaa kiristaanaa keessatti dhaloota hundumaa biratti bara baraan isaaf hoqubaan haa ta'u. Ameen. Warra Efesoon boqonnaa 4. Egaa ani waa'ee hojii Gooftaatiif hidhamee kanan jiru waamicha isatti waamamtan sanaaf akka ta'utti akka jiraattan isin nan gorsa. Gad of deebisuu fi garraamummaa hundumaan obsaanis walii wajjin jiraadhaa. Jaalalaanis waliif danda'aa. Hidhaa nagaatiin tokkummaa Hafuura Qulqulluu of harkatti eeggachuudhaaf dhama'aa. Akkuma abdiin waamichaa inni isin itti waamamtan tokkicha ta'ee dhagni tokko, Hafuurris tokko, Gooftaan tokko, amantiin tokko, cuuphaan tokko, Waaqayyoof Abbaan waan hundumaa tokkicha, inni waan hundumaarra jira, waan hundumaa hin hojjeta, iddoo hundumaa jiras. Tokkoon tokkoon keenya garuu akka safara kennaa Kiristoositti ayyaana arganneerra. Kanaaf caaffanni qulqullaa'aan, inni gara Waaqaatti yeroo ol ba'e boojuu booji'ee dhaqee namootaafis kennaa kenne in jedha. Amma ol ba'e yommuu jedhu maal jechuu isaati? Dura biyya lafaa kana keessaa gara iddoo gadiitti gadi bu'e jechuudha. Isuma gadi bu'e sanatu Waaqaaf lafa ofii isaatiin guutuudhaaf bantiiwwan Waaqaa hundumaa gararraatti ol ba'e. Isumatus namootaaf kennaa kenne. Kennaansaas kaan ergamoota, kaan waan Waaqayyo isaanitti mul'ise warra himan, kaan warra wangeela lallaban, kaan eegdota, kaanis barsiisota akka ta'aniif ture. Inni warra Waaqayyoof qulqullaa'an hojii isatti ergaman sanaaf qopheessuudhaaf waldaa isaa dhagna Kiristoos sanas cimsuudhaaf kana godhe. Kunis hamma hundumti keenya tokkummaa amantii Ilma Waaqayyoo beekuu namoota ga'an taanee guddannees safara guutummaa Kiristoos bira hamma geenyutti ta'a. Egaa nu si'achi ijoolleedhaan asiif achi rukutu warra qilleensa barsiisa namoota axaarotaatiin haxxummaa isaanii isa gowwoomsaadhaan raawwatamuunis fudhataman hin taanu. Kanaa mannaa jaalalaan dubbii dhugaa dubbachaa kottaa karaa hundumaan gara samataa nuuf ta'ee gara Kiristoositti hin guddanna. Isa jalatti bu'aan dhagnaa hundinuu wal fudhatanii buusaa addumaddaan argataniin walitti qabsiifamaniiru. Yeroo bu'aan dhagnaa addumaddaan tooraan hojjetuttis dhagnichi hin guddata, jaalalaanis of hin cimsa. Egaa si'achi akka warra saba Waaqayyoo hin ta'iniitti yaada waa'ee hin baafne duukaa buutanii akka hin jiraanne maqaa Gooftaatiin cimsee isinan gorsa. Isaan sammuun isaanii dukkaneeffameera. Sababii Waaqayyoon beekuu hin barbaanneef, sababii mata jabina isaaniitiifis jireenya isa Waaqayyo kennu keessaa gadi baafamaniiru. Isaan of qabuu dadhabanii jireenya gadhiisiitti of kennaniiru. Wanta nama xureessu hundumaa hin hojjetu, hin ga'as hin jedhan. Isin garuu Kiristoosiin akkasitti hin barre. Silaa waa'ee isaa dhaga'uun keessan akka dhugaa isa Yesuus keessa jiruttis maqaa isaatiin barsiifamuun keessan hin oolle. Yaada namummaa moofaa isa duritti jiraachaa turtan, isa kajeellaa nama gowwoomsuun manca'e of keessaa baasaa. Hafuura yaada garaa keessanii keessattis haareffamaa. Namummaa haaraa isa qajeelummaa fi qulqullummaa dhugaatti fakkaattii Waaqayyootiin uumame uffadhaa. Kanaafis namni addumaddaan soba of keessaa baasee dhugaa namatti dubbatu. Nuyi bu'aa dhagna waliiti. Yoo aartan iyyuu aariin keessan gara cubbuutti isin hin geessin. Utuma aariitti jirtaniis aduun isin duraa hin lixin. Seexanaaf karaa hin kenninaa. Inni hatu deebi'ee hin hatin. Warra dhaban gargaaruu akka danda'utti hojii waa'ee baasu harka isaatiin itti dadhabee haa hojjetu malee. Dubbii gargaaru yeroo barbaachisutti kan cimsu, warra dhaga'uufis ayyaana kan kennu malee dubbiin hamaan afaan keessan keessaa hin ba'in. Hafuura Waaqayyoo isa qulqulluu isa guyyaa fayyinaatiif ittiin mallatteeffamtan hin gaddisiisinaa. Hadhaa'ummaan, dheekkamsi, aariin, waci, maqaa wal balleessuun, hamminni hundinuu isinirraa haa fagaatu. Walitti kan toltan, garaas kan waliif laaftan ta'aa. Akkuma Waaqayyo karaa Kiristoos cubbuu keessan isiniif dhiise, isinis akkasuma waliif dhiisaa. Efesoon boqonnaa 5. Akka ijoollee jaallatamootti fakkeenya Waaqayyoo fudhadhaa. Kiristoos akkuma nu jaallatee
isinis immoo jaalalatti jiraadhaa. Inni aarsaa fooliinsaa tolu qalma Waaqayyoof dhiyaatus godhee nuuf jedhee dabarsee of kenneera. Akka warra Waaqayyoof qulqullaa'aniitti jiraadhaa malee halalummaan, xuraa'ummaan hundinuu, sassatis isin gidduutti hin dhaga'amin iyyuu. Dubbiin galateeffachiisu malee, dubbiin gurratti hin tolle, dubbiin midhaan hin qabne, qoosaan hin taanes hin dubbatamin. Namni halaleen yookiis xuraa'aan yookiis sassataan mootummaa Kiristoosii fi mootummaa Waaqayyootti galuu akka hin dandeenye beekaa. Namni sassataan waaqayyolii tolfaman waaqessuusaati. Sababii wanta kana hundumaatiif dheekkamsi Waaqayyoo warra isaaf hin abboomamne irratti hin dhufa. Homtinuu dubbii hundee hin qabneen isin hin gowwoomsin. Hidhata namoota akkasii kana hin ta'inaa. Isin dur dukkanaa'oo turtani, amma garuu karaa Gooftaa iftaniittu. Egaa akka ijoollee ifaatti jiraadhaa. Wanti ifa keessaa ba'u gaarummaa, qajeelummaa, dhugaa hundumaa keessatti in argama. Wanta Gooftaatti tolu qoraa bira ga'aa. Hojii dukkanaa isa wanti dhimma baasu keessaa hin baane bakkeetti baasaa malee itti hin hirmaatinaa. Namoonni hojii akkasii keessaa qaban jiru. Waan isaan dhoksaatti hojjetan immoo dubbachuun iyyuu yeelloodha. Wanti ifichi bakkeetti baasu hundinuu mul'ataan ta'a. Wanti bakkeetti baafamu hundinuu ifaadha. Kanaaf ati yaa isa raftuu dammaqi, warra du'an keessaa ka'i, Kiristoos siifin ibsa jedhame. Egaa attamitti akka deddeebitan haleelaa ilaalladhaa. Akka warra ogeessotaatti malee akka warra ogeessota hin ta'iniitti hin jiraatinaa. Guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'aniif yeroo isiniif kenname utuu hin dabarsin itti hojjedhaa. Kanaaf jaalalli Gooftaa maal akka ta'e hubadhaa malee wallaalota hin ta'inaa. Dhugaatiidhaan machooftanii of hin wallaalinaa, isaanis of hin balleessinaa. Qooda kanaa Hafuura Qulqulluudhaan guutamaa. Qooqa garagaraatiin, faarfannaa galataatiin, weedduu hafuuraatiinis wal harkaa fuudhaa. Garaa keessan keessatti faarfachaa galata Gooftaa dhageessisaa. Yeroo hundumaa waan hundumaafuu maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo Abbaadhaaf galata galchaa. Kiristoosiin safeeffachuudhaan waliif abboomamaa. Haati manaa akkuma Gooftaa Yesuusiif abboomamtu, abbaa manaa isheetiifis haa abboomamtu. Kiristoos mataa waldaa kiristaanaa akkuma ta'e, abbaan manaas mataa haadha manaati. Kiristoos fayyisaa waldaa kiristaanaati, waldaan immoo dhagna isaati. Waldaan kiristaanaa harka Kiristoos jala akkuma of galchitu, haati manaas waan hundumaatti harka abbaa manaa isheetii jala of galchitu. Kiristoos akkuma waldaa kiristaanaa jaallate, waldaadhaafis dabarsee of kenne, akkasuma abbaan manaas haadha manaasaa haa jaallatu. Waldaan kiristaanaa Waaqayyo biratti fudhatamtuu akka taatutti Kiristoos karaa dubbii isaatii bishaaniin dhiquudhaan isheen qulleessa. Waldaas xurii fi dirmammuun wanti kana fakkaatus utuu irratti hin argamin fudhatamtuu mudaa hin qabne godhee ulfinaan of dura ishee dhaabuuf jira. Akkasuma immoo abbaan manaa akkuma dhagna ofii isaatii jaallatutti haadha manaasaa jaallachuun hin ta'aaf. Namni haadha manaasaa jaallatu ofii isaan jaallata. Namni foonsaa hin soora, hin dhimmaaf malee takkaa foonsaa jibbee hin beeku. Kiristoosis waldaadhaaf akkasuma godhe. Nuyi bu'aa dhagna Kiristoosi. Caaffanni qulqullaa'aan, sababii kanaaf dhiirri abbaa isaaf haadha isaa in dhiisa, haadha manaa isaattis in maxxana, isaan lachanuus foon tokko in ta'u in jedha. Dubbiin kun dhoksaa gadi fagoo of keessaa qaba. Inni waa'ee Kiristoosii fi waa'ee waldaa kiristaanaa in dubbata jechuu kooti. Dubbiin kun isinis immoo in ilaala. Tokkoon tokkoon abbaa manaa akkuma kanatti haadha manaasaa akka ofii isaatiitti haa jaallatu. Haati manaas abbaa manaa isheetiif ulfina haa kennitu. Warra Efesoon boqonnaa 6. Ijoolle, abboota keessanii fi haadhota keessaniif abboomamaa. Kun Gooftaa duratti qajeelaadha. Abboommonni inni duraa abdii wajjin kenname. Abbaa keetiif haadha keetiif ulfina kenni isa jedhudha. Abdichis gaarii akkasiif ta'utti, lafarras bara dheeraa akka jiraattutti jedha. Isin immoo abboota nana, adabaa fi barsiisa Gooftaatiin ijoollee keessan guddisaa malee isaan aarsuudhaaf isaan hin tuttuqinaa. Isin warri garbummaa jala jirtan biyya lafaa kana irratti warra isin hojjechiifataniif sodaadhaa fi rom'aan akka waan Kiristoosiif hojjettaniitti garaa qulqulluudhaan abboomamaaf. Akka isa nama gammachiisuuf ija ilaaltanii hojjettanii utuu hin ta'in akka hojjetoota Kiristoositti
garaa guutuudhaan jaalala Waaqayyoo raawwadhaa. Akka waan namaaf hojjettaniitti utuu hin ta'in akka waan Gooftaadhaaf hojjettaniitti gammachuudhaan hojjedhaa. Eenyullee garbichas ta'u birmaduus ta'u hojii gaarii isa hojjeteef Gooftaa biraa gatii isaa akka fudhatu beekaa. Isin warri hojjechiiftanis hojjetoota keessaniif akkasuma godhaa. Doorsisas dhiisaa. Gooftaan inni Waaqa irra jiru isaaniif isiniifis Gooftaadha. Isa bira immoo nama wal caalchisuun akka hin jirre beekaa. Kanaa achi Gooftaatti humna isaa isa aangu qabeessattis jabaadhaa. Haxxummaa seexanaatiin mormuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo guutummaatti hidhadhaa. Nuyi namoota foon uffatanii wajjin wal'aansoo wal qabna miti. Garuu humnoota aboo qabanii fi gooftummaa qaban warra bantii Waaqaa keessaa biyya lafaa isa dukkana keessa jiru kana seerratan, macca hafuurota hamminaa warra bantii Waaqaa keessa jiraatanii wajjin wal'aansoo wal qabna. Kanaaf guyyaa hamaa sanatti mormitanii ittiin qabuu, mi'a guutummaatti hidhattan sanaanis loltanii dhaabachuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo fudhadhaa. Egaa akka nama sabbataan hidhatuutti dhugaadhaan mudhii keessan jabeeffadhaa. Qajeelummaas akka maddaa sibiilaatti uffadhaatii dhaabadhaa. Akka nama kophee kaa'ateettis wangeela nagaa fudhattanii isa lallabuudhaaf qophaa'aa. Kana hundumaa irrattis amantii akka gaachanaatti fudhadhaa. Isaan xiyya isa hamaa sana warra boba'aa adeeman dhaamsuu hin dandeessu. Fayyina akka gonfoo sibiilaatti, sagalee Waaqayyoos akka billaatti hafuura qulqulluu biraa fudhadhaa. Kadhataa fi himata keessan hundumaa keessatti yeroo hundumaa hafuuraan geggeeffamaatii kadhadhaa. Egaa kadhachuutti dammaqaa, obsaanis itti jabaadhaa. Warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaafis kadhadhaa. Ani immoo dhoksaa wangeelaa ija jabinaan beeksisuudhaaf yommuun afaan saaqqadhu dubbiin akka anaaf kennamutti anaaf kadhadhaa. Akka dubbachuun anaaf ta'utti ija jabinaan akkan dubbadhuuf anaaf kadhadhaa. Ani funyoo sibiilaatiin lafan hidhametti iyyuu wangeela isaa lallabuudhaaf Kiristoosiif afaan ta'ee ergameen jira. Amma ani attamitti akkan jiru, maalittis akkan jiru isinis immoo akka beektanitti Xiiqiqoos obboleessi jaallatamaan, hojii Gooftaattis amanamaan waan hundumaa isinitti hima. Nuyi attamitti akka jirru akka beektaniif innis immoo garaa keessan akka jajjabeessuuf dhimma kanaaf gara keessanitti isa ergeera. Waaqayyo Abbaa biraa, Yesuus Kiristoos Gooftaa biraas nagaan, jaalalli, amantii wajjin obboloota hundumaaf haa ta'u. Ayyaanni warra Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin jaalala hin banneen jaallatan hundumaa wajjin haa ta'u.